eenyu akkasiin jedhan barbaada. Amma kana eenyummaati qabdu kun akkamiin jaaramuu danda'a? Wanti isin marseeru kamiyyuu amma kana waa isiif irraa moggaachanii malee waan namoonni akkana isaaniif fakkaatanii moggaasanii mutu. Dooktar Ebelu jedhama kaayidhaan kana dooktareetiin kun hojii harka keetiiti. Injineer Ebelu jedhamaan kun injineeriin kun hojii harka keetiiti. Eenyummaati guyyaa guyyaanii ji'ootaan waggoota ifirraa hojjetaa dhutte hadhatan ammoo maqaa jedhan san sirratti moggaafatu. Maqaa ta'uu barbaaddu san ta'isaafi waan inni sirraa hin barbaadin dhaasise. Waan inni sirraa hin barbaadne sayyoo keessaa hin baasini waggoota laakkotta malee waggoota keessa walaakka'uu hin dandeettu. Lafaa ka'ee maqaa gaarii sitti hin badhaasanu lafaa ka'anii maqaa hamaa haga dhumaatti jabeessanii sitti moggaasuu hin danda'a. Sammuun keenya kun gara nuutitti qajeelchine kamiyyuu qajeeluu danda'a. Qajeelchaan sammuu kana si qofa. Namni dhibiin si qajeelchuu hin danda'u. Yoo yaamaatewwan keenya nageenyi waaqa bakka jirtanutti hunda keessanii isiniif haa ta'u an obboleettiin teessanii seenee birbissaa duraan viidiyoo tokko lama laalaa akka turtanii abdii qaba. Amma ammoon boqonnaa haaraa isin bira dhufeera. Inni sunillee maal akkasiin jedhamu barbaadda yookaan ammoo maqaa ati ofirratti akka moggaafamu barbaaddu sun maani? Isa sana ammoo akkamiin moggaasuu dandeetta kan jedhu haga muraasa wayii ilaalisaaf yaalii goona turtii gaarii. Ayyan daawwattoota keenya adda akkuma hangafa dubbannee mata dureen nuti irratti ilaallu eenyu akkasiin jedhamu barbaadda yookaan ammoo eenyu jedhamuu feeta. Tokko eenyu akkasiin jedhamu barbaadda, lama eenyu jedhamuu barbaadda. Kana jechuun eenyu jedhamuu barbaaddaaf eenyu akkasiin jedhamu barbaaddaan maqaa sin jedhu barbaadeeta. Maqaan bakka saditti waamanii tokkoffaa haadhaaf abbaan keenya karaa adda addaatiin maqaa isaan nurraa moggaasan. Yoo akkana isin jedhu fakkeenya anummaa hin seenee jedhantu tuniyyuu maqaan kiyya kan moggaafamee fi kan moggaase tokkoffaa Birbisa Sallii abbuma kiyyaadha. Wanni inni irra na moggaase hin seeni wanni inni naan jedhee fi isa jalqabaa durratti dhalate Sibiila ka jedhantu inni lammaffaa ammoo inni silaa dhiira eegatee ture hin seenee durra teetee dhalatteennaani akkana hin seenee jedhe. Jechuun dhimma mataa ifii qaba. Yoon seene jedhee baafatu. Namoota tokko illee jiranii baay'ee jedhanii kabaasanii jira latti bariiteettuun kadhalateeru dukkanlee kaayedhanii jira latti dukkaneetteettuun kadhalateeru. Akkuma kana ammoo roobe kaayedhanillee jira bokkaa roobara keessa waa jiraateef sagalaffaa kadhalate Sallii ka jedhanillee jira. Maqaan keessan kamiyyuu haadha yookaan abbaa yookiin warra firaa akkoo akaakoo karaa adda addaatiin na hundinuuti maqaa keessan baasee ta'uu danda'a. Malis ilaa diqqeenyummaarra ana maqaa kana na baasa maqaa kanatti uufedha jettanii maqaa isiniin moggaafameeru hin jiru. Haadhatti sababa ta'een si baachetti abbaan sababa waa hundaa waan ta'e irra hundaa'ee si baaseera. Akkoof akaakoo obboleessa obboleettii ko ebeluu maqaatti baase jedhanii nama dhaggan fidanii ka'anii namooti gara garaa maqaa keetii diqqeenyummaarra adda baasiisaaf maqaa kee si baasaneeran. Sun kam jennaan kamaatiin gaafate dhalattu maqaa isaan si baasan jedhama. Su ammoo eenyummaa kee irratti dhiibbaa qabumate. Eeshi maqaan jalqabaati namoota jiran san keessaati adda godhanii ittiin kasi waamanu yoo ta'u kaa lammaffaa ammoo kanaannoon yookaan ammoo namoota waliin jiraatu kasii baasaniiran. Karaa adda addaarra hundaa'anii akkanatti fakkaattenna akkana jedhanii maqaa isaan si moggaasani. Kan gafaa eenyu jenne maatii jenne haadha ta'uu danda'a abbaa ta'uu danda'a akaakoo ta'uu akaakuyyuu ta'uu danda'a warra ta'uu danda'a fira ta'uu danda'a orma ta'uu danda'a maqaa karaa adda addaatiin baasani. Inni lammaffaa ammoo kam jennaan ka warri ollaa naannoo jiranuu diina keelle ta'uu danda'a warra si jaalatu ta'uu danda'a karaa adda addaatiin warra naannoo keessa jiranu ka isaan sirra moggaasani ka isaan sirra baasani. Tokko isuma laalanii tilmaamanii wantoota tokko irraa ka isaan sirra kaa'anii lammaffaa ammoo amala keerrallee ta'ee immoo uummata tokko irraa ka'anii ka isaan sirra moggaasanidha. Inni ammoo maqaa lammaffaadhaan. Sadaffaa fi kasirraa humna qabu maqaa ati ega dhalatteen duuba jireenya keetirratti moggaastu. Hundi kennaayyuu waan dansaa yookaan waan gaarii feena. Eenyullee tokko maqaa hamaa hin fedhu waa hamaallee hin fedhu. Waan dansaa akka isaan jedhan fedha waan gaarii akka isaan jedhan hawwii nama hundaati. Ijoollee xixiqqooyyuu na dhagitanii irratti yoo gaafatanu maanta ufetannaadhaan na dhiqqinu maa akka ta'e odoo hin beekini dooktarii ta'uu fedhadha injineerii ta'uu fedhadha gubbaa kanarratti xiyyaara akkana oofuu fedhadha tokko ammoo dabaranii barsiisaa ta'uu fedhadha hundi isaanii fedha gaarii hawwan san qofaa miti eenyullee ebeluun akka malee dansaadha ebeltiin akka malee gaariidha akka jedhamu hawwii nama hundaati. Akkuma kana ammooni jaalatamiisillee hawwii namoota hundaati. Nu dhiyeessitee seexanni nuyyuu jaalatamuu fedha.
innummaan sun kanaaf waan gaarii nama tolchee ka'ee hojii fi hamaa san duuba dhuffatee ka'ee waan gaarii isa eegate isa bira dhutteen duuba gati jaalattee feeteen duuba achi hojii hammeenna fi eegasi qabateen duuba sirra diidee eessaalee deemuu hin dandeettu waan jedhu irratti nama dhiisiitii seexanninu jaalatamuu fedha. Maqaa ifirratti moggaasuu barbaadu irratti akkaataa irra hojjetuu dandeettu waan tokko dubbatisaaf yaalii goona. Akkuma isinin jedhee maqaa haadhaaf abbaa sababa mataa fi danda'an qabanii maqaa warra ollaatii fi naannoo keessa jiran yoo isin moggaasan sababa addaa qabanii ku ammoo sababa addaa qabaatee waan si baa'umate inni sadaffaan ka ati feetuuf kan namoota akkasiin jedha ati feetu kun hojii si gaafata. Kan namoota isin jedhan hojii si gaafatuu dhabuu danda'a. Ka haadhaaf abbaan isin jedhanii sirra moggaasan sullee hojii si gaafatuu dhabuu danda'a. Ku ammoo hojii si gaafata ka sadaffaa kun. Namoota amma kana beektan addunyaa irratti namoota gurguddaa jettanii keettanullee gaafa inni dhalatu ji'a shanaffaarraa maqaa kennamee moote. Waggaa lamatti maqaa isaa kennamee moote. Akkuma si dhagganeen amma haadhaaf abbaani kun akkas jedhanii ku akkana jedhanii ebelun jedhan. Eega ka'een duuba eega dhalateen duuba ka warri moggaasee lakkuma jiru ta'ee ka firri naannoo moggaasee lakkuma jiru ta'ee ka sadaffaa kana abbicha santi ifirra moggaase. Akkam godheennaani ifirratti hojjete. Maqaan gaariis hojii harka keetiiti, maqaan hamaas hojii harka keetiiti. Amalli gaariin hojii harka keetiis, amalli badaan hojii harka keetiiti. Abbaa qabeenyaa ta'es hojii harka keetiiti, daaraa ta'es illee hojii harka keetiiti. Wantummaan gara jireenya keetii amma si marsanii jiran hundi isaa hojii harka nama biraa don ta'in hojii harka keetii duwwaa. Wantooti si marsanii si gammachiisaan illee jiraatanii moo si gaddisiisaa jiran kun hundinuu hojii harka keetiiti. Kana yoo sitti meen duuba gara ifiitti akka deebitu wanni tolchisu hojii harka kiyyaati yoo jette malee sababi awwaan kana ta'ee fi ebelutti akkasina godheennaan sababi akkana ta'ee fi haadha kiyya akkasina godhee abbaa kiyya akkana godhee naannoo akkana ta'ee wanni kun akkana ta'eennaani akkas ta'ee jettee wanna ta'in tumartinu sirrii miti. Ati achirraallee dabartee godhuu hin dandeettu turte waa ebeluuf namoota jedhan san riisiif yookaan dammoo gara keetii fudhatteeti malee akkaataa ati akkana ta'eef kana ta'e no. Akkaataa akkana ta'e sitti waan amantee ifirratti akkasa hojjattee jennaani akkasan ta'e isaan geette. Inni sadaffaan kun moggaasummaa ati jireenya keetirraa moggaastu keessaa tokkoof tokko waan ta'eef. Dooktar jedhanii irratti hin moggaafanne. Dooktarii ta'isaa waa isa barbaachisu hunda godhee yookaan ulaagaa san guuteen duuba dooktarummaa san fudhate. Maqaan kiyyaa yoo hin seenee birbisaa ta'e dooktar hin seenee birbisaa ka jedhu sani birbisa fa'aa miti kanaa kenne. Dooktar hin seenee birbisaa ka jedhu. Dooktarummaa wanni isin fudhadhe akka fakkeenyaatti injineerii jedhuu dandeettanii barsiisaa jedhuu dandeettanii wantoota amma namoota ittiin bebeekan tan gama hojiillee ta'uu danda'a gara amalaallee ta'uu danda'a. Wanti isin marseeru kamiyyuu amma kana waa isii irra moggaachanii malee waan namoonni akkana isaaniif fakkaatanii moggaasanii mutu. Dooktar ebelu jedhama kaayidhaan kana dooktareetiin kun hojii harka keetiiti. Injineer ebelu jedhaman kun injineeriin kun hojii harka keetiiti. Duuriyyee ebeluun kunillee duuriyyummaan sullee hojii harka keetiiti. Amala gaarii jedhanii kan itti himanii moggaasanii amazing kan jechuun sullee hojii harka keetiiti. Hundinuu hojii harka keetiiti. Wanta silaa ati godhiisaaf pilaana irra baachisan yoo isa hordoftee kaatee maqaa san deemtee fudhatte malee waan san feeteetiin miti. Ammaa kana maqaa namoota akkasii irra moggaasan ka ati barbaaddu sun maani ammallee maqaa sirratti moggaasa ati barbaaddu sun maani gaafii kana naan jedhina tokko maqaa namni akkasiin jedhu barbaadu sun maani lammaffaa maqaa ati akkasii moggaafamu feetu sun ammoo maanidha. Ka kanaan qara ture akkamiin akkana ta'uu danda'e ammaa kana eenyummaati qabdu kun akkamiin jaaramuu danda'e eenyummaa ammaa kana dhufee jaaramee ebelu jedhamee ebelu akkana jedhanii sirratti moggaasan kun yookaan sirratti jaaran kun eenyummaa namni lafaa ka'ee sirratti akka liishoo sirratti lassan odon ta'in eenyummaati guyyaa guyyaanii ji'ootaan waggoota ifirraa hojjetaa dhutte hadhatan ammoo maqaa jedhan san sirratti moggaafame. Lafaa ka'ee maqaa kana sitti maqaa gaarii sitti badhaasanu lafaa ka'anii maqaa hamaa haga dhumaatti jabeessanii sitti moggaasuu hin danda'an. Maani akkasiin jedhan ka barbaadu ati maanirra jirta? Fedha yoo ta'e hundi namaatu hin fedha. Maan fedhannaa jette waan dansaa fedha yookaan ammoo waan gaarii fedha. Fedhi duwwaa eessallee nama geessuu hin danda'u. Fedhi wanni nuti feenu sun waa isaa hojjannu barbaadnu tokkotti jira duuba kana. Akkana ta'uu barbaada. Akkana ta'uu barbaada. Akkana seenuu fedha. Akkana bahuu fedha. Wanni ati jettu sun ammoo inni numaa kan fedhu beektaa? Si umarraa garagalee inni nu waan sirraa fedhu qaba. Wanni ati silaa beektaa feetu sun inni nu waan inni sirraa si uyyuun fedha inni nu yoo date ta'ee fi hin fedha garuu wanni sun waa inni sirraa fedhu jira.
Waa inni sirraa fedhu san guyyaa guyyaan ji'ootaan waggoota waan sayyoo deemte taargeetii isaa xumurte walii qabeessi fida. Fakkeenyaaf digiriin eebbifamuu barbaada. Digiriin eebbifamuu kan dandeettu mana jal'istee raatteetii miti. Digirii maastersii kan ta'u fedha. Saanktee kan dandeettu waa inni si gaafatu jira. Wanni tokko guddaa ka ta'u kana qarara tiiktookii irratti isin haasa'ee ture. Wanni tokko guddaa ka ta'u guyyaa keessaati miti walitti kuufameeti malee. Wanni ammaa tana sirrallee moggaafamee jiru guyyaa keessa waan fuudhanii sirra kaa'anii miti walitti kuufameeti malee. Wanni guddaa jedhanii kaa'an tokko guyyaan sa'aatiin akkuma kana torbaaniin akkuma kana ji'aan akkuma kana waggootaan walitti kuufamanii akka badhaasaa waan kennatamu. Haasoera torbeen dabare keessatti akkuma ilaaltanu eebbifamiisa guyyaa tokko digirii eebbifamtullee waggootitti gatiin kaffalame garuu waggoota hedduu. Kutaa 8 yeroo ministirii qoramtu akkuma kana kutaa 9 kutaa 10 kutaa 11 kutaa 3 kutaa 4 waa hedduu duuba kana jira maqaa hedduu rafute cadhitteetuma barattoota haaskuulii ta'uu fedha jetteefi barattoota haaskuulii ta'uu hin qabdu. Jalqaba barataa elementaarii ta'uun si barbaachisa. Barataa elementaarii ta'uu fedha jetteefillee barataa elementaarii ta'uu hin dandeettu. Yoo maan ta'e qofa barataa elementaarii sanuu ta'e yoo mana baate deemtee galmootte barumsa kee deemtee yoo baratte seera waan kee xumuratte haga dhumaa waggaa dhumaa kaardii haga jijjiiranu yoo hordofte achiin duuba kutaa tokko gara kutaa tokko dabarta malee yeroo ta'e manuma ta'ette oduu akka kana ta'e oduu akkana baratuu fedha oduu akkana kana ta'ette maqaa barbaadde sa'a kanaan si dhufuu hin dandeettu. Wanni ati silaa barbaaddu suni waa inni sirraa barbaadutti jira. Waa inni sirraa barbaadu kana tokkoon gaafa goote wanna bira geetu waan guddaa jette suni guyyaa tokko irra geetta. Maani tokko guyyaa waan si gaafatu. Kanaafuu gaaffiin kiyyaa eenyu akkasiin jedhan barbaaddaa eenyu ta'ullee feeta. Akkuma sin jedhe eenyu akka jedhu akka barbaaddu tokko waan san barreessite akka laafan akeettu barbaada. Eenyu sin jedhan barbaadda. Eenyu akkasiin jedhan feetaa fi eenyu jedhamuu barbaaddaa akka jedhu kan agarsiis meenduuba eenyummaas ammoo akkamiin jaaruu dandeetta. An akkanatti barbaada. An kana dura waggoota 4 fi 5 dura ofii kiyya waliin haasawaa geggeesse. Waan fedhu argee waan barbaadu argee akkanatti u fedha jedhee ofii kiyyatti akkanatti u fedha garuu amma akkan ta'uu qaba. Akkanatti u fedhaani isa tokko. Akkam ta'uu qabaani isa lammaffaa. Akki ati ta'uu feetu suni ammuma tanaayyuu adhuma tanaayyuu akka ati waa ati teetuuf tokko barbaada. Gara waan sanii akka seenu barbaada. Waan ta'uu feetu egaa lafa keetteen duuba wanni kun sirraa barbaadutti seeni. Barumsa ammaa kana barsiisuu jiru kana kitaaba lammaffaa baay'achuu qofaaf uumamni kaayedhu keessatti argatanii wanni ati ta'uu feetu suni wanni inni sirraa barbaadu maali? Waan biraa dhiisii duriyyummaanuu gahee ifi dandeetti sirraa barbaadde akka ati teetu barbaadde maqaan sunu jedhisee namaan kennatamu. Maqaan gaarii ta'e hamaa ta'e inni sunuyyuuti waan sayyoo hojjatte maqaa san fudhatta isuma saniyyuu malee akkumaan jedhan kamiyyuuti waan inni kennu tokko innaa kennitu gara waan tokkootti maqaa tokkootti moggaafamuu deemisatti yaalii goota. Kanaafuu tokko waan ta'uu barbaaddu lafa kee. Wanna ta'uu barbaadu maqaa ta'uu barbaaddu san lafa keetti maqaan kun ammoo maal narraa barbaada akka jedhu tokko. 2, 3, 4 jedhiti haguma 4 qofaayyuu barreesse. Waan kana gara galii kaa'ini tokkoon ammooni yoom hojjetuu qaba jedhii wantoota kana hojjedhu. Sammuun keenya kun gara nuti itti qajeelchine kamiyyuu qajeeluu danda'a. Qajeelchaan sammuu kana si qofa. Namni dhibiin si qajeelchuu hin danda'u. Sammuu kana piroogiraamii isa keessa jiru hunda isaa appilaayi godhuu kan dandeettu siif si duwwaadha. Akkuma siin jedhe boqonnaa dabaree irratti kan ammooti siin jedhe danteen kaati fudhatte qofa sirraa hunda qaba. Yoo ati waan san fudhatte wanni sun hunda sirraa qabaata malee yoo siin jedhan sanii miti. Gaafa ati miidhamtee caddee lafa teetu gaafa namni siin jedhe danteeni gaafatee ifiin jettee amantee sirri jettee gaafa fudhatte naafateete. Garuu gaafa waan sun ammoo no akkasii miti jette. Eenyummaa tokko ofirraa mormii isaan dura garuu eenyummaa mataa keetii ijaarte tokko qabaatu qabda. Kana jechuuni. Ati akkana namoota hedduu dhaggitaniittani maan jetta waa'ee kiyya jedhaa wal gaafatanii waa'ee keeti dhiisi namni waa'ee fiitu bitaatti galeera. Waa'ee kee sirrii ka beekuu danda'u kama si fide san kama si uume sani malee namoota na ta'e waa'ee fiitu nama bitaatti galeera waa'ee kiyya maan jetta ammaan danda'anii ammaan beekan waan dandeetu ka beektu si qofa. Sirraan dura ka beeku ammoo waaqa qofa. Maaf ennaan kasi fide isa. Biyya tokko fuudhee fakkeenyaaf Finfinnee fuudhee lafaa ka'ee si geessanii cadhiseetuma fideetu makaraa si gatee safaraa ta'e keessa buusee si deeme yoona nagayaan ture si dhiisee hin deemu. Egaa achi qabadhee si fidii isaan dura kaayoo achi si fidee qabaan. Maaf akka si fide yaadadhee achiin duba si fide. Egaa si fideen duba ammooni waan si fideetti akkuma dhutteen itti si bobbaa.
baasa yoo barumsa ta'e barumsatti yoo hojii ta'e hojiitti waan si fide santi si geessa malee as fidee katama keessa si buusee ka'een badu atuu naannoo waan an si fide an jalqabaa as si fide san dura waan sin jedhe bashannanaa nu bee hojii tokko bashannaniisuma yoo deentannaa de sunuu kaayoo tokko bashannanaa deentadha yoo si himeeyyuuti kaayoo tokko xumurtee deenta achi deenna asi deenna akkana ta'e jedheenna si fide kaayoo tokko si geessiseera jechuudha. Kanaafuu ati innaa lafa kana dhuttu dadhumaaf tasa warra dadhatameef warra hin beekatame dadha lafa kana buuteetti himatu kaayoof karoora eega lafa kana dhutte kaayoof karoora gara addunyaa kana dhutte kaayoo karoora su ammoo eessa si geessannaa maqaa ati irratti fudhattee deemtu tokko maqaa lafa kana si keennatame suni gaafa ati dhufiniin duraayyuu maqaan sun lafa keennatame garuu yoo maqaa san bollaaltee irraa hojjetuu dadhabde malee maqaan silaa si kenna maqaa dansaa sanii eenyullee hin fedha maqaasa ammoo wanni inni sirraa fedhu isaa hojjetuu dadhabe nami. Kanaafuu wanta ati barbaadu sun maani wanta barbaadu ammoo akkamii irraa hojjetuu dandeetta addaa tana waan akkanaa barreessitu barbaada tokko wanta barbaadu lama wanni ati ta'uu barbaadu sun wanni inni sirraa barbaadu maani wanni ati ta'uu barbaadu sun oolmaa keerraa saatii 24 maruu fedha wanni ati ta'uu barbaadu fakkeenyaaf paasterii yaa ta'eessa jirti namni tokko lallabaa ta'uu fedha barsiisaa ta'uu barbaada barsiisaa ta'uu dura baratus barbaachisa malee barreessaa ta'uu barreessaa ta'eessa dura dubbisiisaa si barbaachisa malee faarfataa ta'uu fedha jalqaba sagaleetti jira malee faarfataa ta'eessa qofa faarfataa ta'uu fedhatteeti warra faarfatu dhicha warra sirbitu linnaa horte dhuttee jeerchi keessatti deequma keessatti hin faarfadha jetteeti gara sirbaa seentuu fi dhaggite maanta kasan godhe oolummaa ati ooltu wanni ati barbaaddu sun wanni inni sirra barbaadu keessaa kuni oolummaa keetirratti xiyyeeffannaa goote waa isa barbaachisaa tolchise sammuun kennaa waan irra deddeebi'u tokko gara qabatiisaa deema cadhittee waan tokko birannaa ta'e oda fedhuu dhabaattellee keessa qofaa fi dhaggita dedhuma afaanii si ba'a maani oolummaa humna guddaa qaba. Kanaafuu maqaa sila akkasii moggaafamu barbaaddu sanii akkaataa irra dhaggatuu dandeettu wanni inni sirraa barbaadu ku ammoo oolmaa keessirreessiisaan sadaffaan ammooni maqaa ta'uu barbaadu san ta'isaa fi hangafamaan sin jedhee tokkoffaa waa inni sirraa barbaadu lammaffaa oolmaa sin jedhee sadaffaa ammoo waa inni sirraa hin barbaadin dhaasise wanni ati barbaaddu suni wafu qofa sirraa hin barbaadu wanni inni sirraa hin barbaadin illee jira waa inni sirraa hin barbaadne sayyoo keessaa hin baasini waggoota laakkotta malee waggoota keessaa walaakka'uu hin dandeettu. Kanaafuu waa inni sirraa barbaadu ufa don ta'in waa inni sirraa hin barbaachinilletti ta'e ituma ifa waliin gaafata eenyu akkanaan jedhan barbaada eenyu akkana himanu maqaa akkamii akkanaa kennan barbaada akkamiin deddeebi'uu barbaada akkuma isiniin jedhe hojii guyyaa tokkoo odon ta'in hojii guyyaatti maqaa tokko si moggaase maqaa keessan jijjiiruuf eenyummaa barbaadu san jijjiiruuf guyyoota amma achi jiran san irratti tokko lama sadi jedhi irra hojjedhu akkuma hojjetteen duuba garagalii laali. Keessattuu yeroo hirribaa gisee maragaltanii gara siree ciisisaa inni adeemtan guyyaa keessanii to'atisaaf yaalii godha. Turtii gaarii akka qabaanne abdii qaba waan tokko akka fudhataneettanu shakkii hin qabu ifi akka laaltaneettanu ifirratti akkamii akka moggaasuu qaddanu maqaa keessanii maqaa haaraa maqaa barbaadan jireenya haaraa akkamitti ifirratti moggaasuu haa qabdanu akka laaltanii shakkii tokko illee hin qabu. Viidiyoo biraa qabannee haga isin bira dhiyaannu turtii gaarii.